ما سنجل همبوين باباي همبوين أما في نام سكي جاني ماما ينام سني جاني جبتي برادا ما في الندني هي فتني دادا جبت دابر فتون جاني برسا جبت دابر جاب فتون دنداني بر أكنت كنا قريت جنني دي برابر رومو لا لا أرجعتان كارومو همبوينات أوكي ومان تاتي إن قدرتها بابا إن قدرتها وما تكيون تاتو أوكي Ashama arkafuune akkam jirtu hordoftoonni chaanalaa YouTube akkam jirtu nagaa keessanii biyya keessas biyya ala soora jirtan nagaa waaqayyo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu nagaa guutuu akka qabdan abdiin qaba anis obboleettiin keessan nagaa kootii waaqayyoodhaaf haa galatu hunduu nagaa mucaa artistii Taajuu Shurrubbee Gadaa Taajuu hedduu garaa nama nyaata viidiyoon isaa dhugaa inni ilaalanii baay'ee tokko namatti dhagahama. Egaa kana irraa waa tokko dubbachuu barbaadeetini na waliin turan sinin jedha. Egaa namoonni channel kanaaf haaraa taatanii subscribe gochuu hin dagatinaa maatii keessatti dabalama. Mallattoo notification on gochuu hin dagatinaa viidiyoon akkasiin qaqqabuuf sin jechuu barbaada. Egaa dhiifama sagaleen kiyyallee xiqqoo sirrii miti xiqqoo qufaan qabee jira. Sanaaf sagaleen koorre sirriirra hin jiru sin jechuu barbaada. Egaa har'a akkuma jalqaba irratti argitanii video hedduu garaa nama nyaatu baay'ee garaa nama balleessu dhugaani akka yaada kootti akka mataa kootti jechuudha baay'ee tokko garaa na nyaate mucaan kun baay'ee tokko jechuudha dhugaa sinin jedha osoo haadha qabu osoo abbaa qabu kophaa isaatti hafee jechuudha harka namaatti guddachaa jira harka lammii biraatti guddachaa jira jechuudha kanaaf baay'ee tokko namatti dhagahama dhugaa sinin jedha osoo haadha qabu osoo abbaa isaa jiru jechuudha dolboon jiranu inni kophaa isaatti hafee harka lammii biraatti guddachaa jiraachuusa baay'ee tokko nama gaddisiisa isatti illee ni dhagahama jechuudha namumti dhaqee ta'u mucaa kana gaafatee illee hiriyoonni abbaa isaa jechuudha garuu hiriyaan ni qaba nama artistii beekamaadha waan ta'eef hiriyoota baay'ee qabaachuu danda'a isaan keessaa namni tokko nama mucaa kana dhaqee gaafatan jiru dubartii tokkotu dhufee na gaafatee jedha mucaan kun gaafa gaafatu jechuudha kanaaf dhugaa baay'ee namatti dhagahama kun immoo ani akka yaadutti jechuudha namoota baay'ee barumsa ni taa'ee na yaada maaliif namni maatii qabu namni ijoollee qabu haadha mana kanaafu namoonni maatii qabanii keessatti iyyuu akka irraa baratan ijoollee isaanii maaliif akka saaxilaman rakkoo akkamiitiif akka saaxilaman harka gandaatitti akka darbanii kennaman gaafa guddatan illee wantoonni isaan yaadan akkamittiin akka guddatan daa'imman wanna keessa darban inirraafatanii waan isaan muudachaa jirurree inirraafatanii jechuudha kanaafuu haamilee ijoollee isaaniif jecha osoo jaalala waliin jiraatanii gaariidha maalifi ariifatanii tarkaanfii fudhachuun ijoollee isaanii irratti haa ta'u jireenya isaanii irratti haa ta'u badiin taaniif isaan saaxila waan ta'eef ما سنجل همبوين باباي همبوين أما في نام سكي جاني ماما ينام سني جاني جبتي برادا ما في الندني هي فتني دادا جبت دابر فتون جاني برسا جبت دابر جاب فتون دنداني بر أكنت كنا قريت جنني دي برابر رومو لا لا أرجعتان كارومو همبوينات أوكي ومان تاتي إن قدرتها بابا إن قدرتها وما تكيون تاتو أوكي injedhaanii gama kootini baay'ee tokko na gaddisiise dhugaa hedduu namatti dhagahama daa'imman haala kanaan guddachuu haala kanaan rakkachuun keessatti yommuu osoo hiriyootaan abbaa isaa goddanyoonni isaa osoo jiranuu namni tokko dhufee nan gaafannee faranjoota keessatti iyyuu kan dhufee tona gaafatu isaanii malee namni Oromoo jedhamu dubartii tokkotu dhufee na gaafatee jedhee dubbatee jira jechuudha
mucaa hamma dhaqee gaafa kanaaf hedduu galatoomisin jenna namoonni kan arganii akka gargaaranii akkasumas haadha isaa sana gara isaatti akka deemtu haala mijeessanii fi akka ilmooshii kana argitu imimmaa mucaa kanas laalanii akka gargaaranii too haadha isaa gara sanatti geessanii kan danda'amu ta'e garuu mucaan gara haadha dhufuu osoo hin taane osoo ati gara mucaa kana deemte waan mucaashi keessa jiru haala kamiin mucaashi san iddoo harka namaa san keessa baaftee mataa ishiitiin mucaa kana guddifattee haala mijeessanii fi osoo gargaaranii hedduu tokko namatti tola akkasuma miidiyaa irratti dubbachuu osoo hin taane waan mucaa kana barbaachisu irra caalaa haati isaa osoo deemte mucaashi kana ijaan argitee haadha isaa dhoobotee akkatti bu'aa jiru kan osoo argee itti dhagahamuu jechuudha. Odoo haadha isaa bira jiraate kun itti dhagahame hin bo'u jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni dandeessanii akkasuma miidiyaa gurguddaa qabdanillee namoonni dandeettii ittiin haadha isaa sana gara sana deemtu gochuu dandeessanillee akka gargaartan isin jechuu barbaada. Maaliif hedduu ulfaata daa'imman haala kanaan guddachuun isaanii jechuudha. Kanaafiyyuu inni kan biraa immoo namoonni biyya sana keessa jirtanii dhaqtanii gaafatanii mucaa kana osoo jajjabeessitanii haamlee itti gootanii akka omtuu itti hin dhagahamne osoo gootanii gaariidha jechuudha. Maaliif guyyaa guyyaatti osoo nama keenya argee haasofsiisanii taphachiisanii sammuu isaa keessatti waan isa yaaddessuu kan isa dhibbisu kan irraanfachiisuu danda'u jechuudha. Garuu namoota biraa wajjin gaafa oolu sammuu isaa keessa kan dhufu kophaa ta'uu isaa itti dhagahama. Haati isaa bira hin jirtu, abbaan bira hin jiru, firri isaa tokko keessa bira hin jiru jechuudha. Ani fira hin qabu, lammii hin qabu, abbaan kiyya wariyaa hin qabu jedhee itti dhagahamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu namoonni osoo dhaqanii gaafatanii mucaa kana jajjabeessanii boru guddatee too nama iddoo guddaa gahuu danda'udha. Namoonni irra hiriyoota abbaa isaa ta'anii osoo isan gaafatiin jim jedhanii calisanii ilaalan kuni boru guddatee waa tokko isin jechuu danda'a. Isin taasisuu danda'a waan ta'eef osoo bira dhaabbatanii jajjabeessanii haamlee toranii mucaa xiqqaa kana dhugaa hedduu tokko gara nama nyaata. Kanaaf waaqayyo isaa guddisuun jedha kama kootini. Egaa asuma irratti naabaa isa kana kan biraa immoo viidiyoo itti aanu dhaggeeffadhaa walitti deebina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu Oromoo jirtanii nagaa keessanii. Oromoo mucaa kana daddaftanii akka inni gargaaramu birroota maqaa isaatii fi maqaa sababa waan kanaatiin guurame akka kun mucaan kun irraa fayyadamu yoo hin godhin iyyuuf deemtan akka Oromootis salphachuuf deemtan waan mucaan kun jedhe viidiyoo qaxxaa illee isin gadhiise. Viidiyoo amma ganama kana gadhiise eda warroota talee hambise viidiyoo sanirra warroota isaa wajjin nyaatan gasti tiktoka kanarratti isin barreesse akkana laaltanii dhiisaa turtan. Screenshot illee sin godhadhe viidiyoo keessanillee gadi buufadhee jira. Kanaafiyyuu waan maqaa mucaa kanaatiin guurtanii birriin isin harkartu dafaa mucaa kanaan dhaqqaba. Sibira jirradhaani. Kanaafiyyuu salphattan booda salphatuu deemaa jirtan. Waan mucaan kun jedhe wallahi Oromoo mataa qaqqabachiisa. Gadi isinii dhiisa sanillee fide yoo isin ka zimmi jettan ta'e. Egaa akkasuma gargaarsa mucaa kana gochuuf qarshii walitti guuraa akka jiranii garuu mucaa harka akka hin geenye dubbachaa jira. Kanaafiyyuu namoonni isa beekanillee akka dubbisaa hin jirree fi akkasuma laalanii kan callisanii dhaqanii dubbachaa jiru. Namoonni akkana maaliif akka garaa walitti jabaatanii fi maaliif akka waliin gargaarre maaliif akka mucaa isaa kana bira hin dhaabbanne gaaffii namatti ta'a. Maaliif mucaan kun badii hin qabu balleessaa badii tokko hin hojjenne inni kan badii hojjete abbaa isaati. Abbaa isaa sila dugu mucaa kana immoo haala abbaa sanaan laaluu dhiisanii yookiin immoo daa'imma xiqqaadha jedhanii haala sanaan osoo tilmaamuu baatanii deemanii jajjabeessanii bira dhaabbatanii hedduu tokko namatti tola. Mucaa kanatti illee akka itti dhaga'amne kobummaanii hiriyoonni abbaa isaa akka abbaa isaatti illee akka jajjabeessanii namni kuni gaafa guddate waa tokko jechuu danda'a. Gaafa guddate eenyu yeroo rakkoo isaa akka isa gargaare akka isa bira dhaabbate akka cinaa isaa dhufeetoo abshirsiif jira bakka abbaa keetii itti homtuu sitti dhaga'amin jedhee abshir jedhee nama bukkeessaa dhaabbatee si jajjabeessu daa'imni kuni sammuu isaatti ni qabata jira. Daa'imni waa tokko hin irraanfattu jechuudha. Kanaafiyyuu bukkee dhaabbatanii jajjabeessanii
waa tokko gochuuf miti dhaqaniituma waan inni keessa jiru laalanii osoo jajjabeessanii abbaasaa waan irra jiru gaafatanii abbaasaallee yaaduu danda'a. Kanaafuu haala kana keessatti daa'ima kanaaf osoo gargaarsa godhanii fi gargaarsa sammuu isaatiin akka hin cinqabne akka hin dhiphannee fi si jirra osoo jedhaniini hedduu tokko gaariidha. Kanaaf kanuma jechuu barbaadani gama kootiin maaliif baay'ee tokko natti dhagahame viidiyoo isaa inni ilaalu kaleessa jalqabee irra deddeebi'ee ilaalan ture dhugaa garaa nama nyaata. Daa'imni soo haadha abbaa qabu haala kanaan rakkachuun isaa harka namaa keessatti harka hormaatti guddachuun isaa baay'ee namatti dhagahama. Waaqayyo isaa guddisu sinin. Egaa viidiyoon kiyyarraa isuma kana fakkaata waan dhaggeeffattaniif waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa sinan jaaladha sinan kabaja. Yoo isinitti tole laayik share gochuu hin dagatinaa akkasuma yaada qabdan immoo koomentii na barreessuu hin dagatinaa sinin jechuu barbaada. Iddoo jirtanitti nagaan haftaa baay baay sinan jaaladha sinan kabaja turtii.